Magaalaa Adamaatti caasaaleen nageenyaa kutaa magaalaa Lugoo ayyaanota fuulduratti kabajamuuf jiran haala nagaan xumursiisuun danda'amu irratti mari'atan. Sagantaa kanaan hooggantoota kutaa magaalattii garaagaraa dabalatee qaamoleen nageenyaa hundi irratti hirmaataniiru. Itti gaafatamaan siyaasa paartii kutaa magaalaa Lugoo obbo Daani'el Wandimuu mariin qaamolee nageenyaa waliin taasifame kun ayyaanonni gurguddoo bara haaraa Irreechaa fi Masqalaa akkasumas sagantaaleen garaagaraa akka magaalattiitti qophaa'an sodaa nageenyaa tokko malee akka xumuramaniif yaadamee ta'uu himan. Kaayyoonsaa orienteeshiniin irra kenname kun caasaa nageenyaa guutuu akka kutaa magaalaa keenyatti jiruuf kenname sagantaawwan gurguddaa magaalaa keenya keessatti gaggeeffamuuf deemaa jirutu jira. Gama biraatiin immoo ayyaanonni gurguddaan duubaa dhufaa jiranis jiru. Caasaan nageenyaa sadarkaadhaan jiru kun haala qabatamaa jiru kana hubatee yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan yaaddoo nageenyaa tokko malee sagantaawwan kun magaalaa kana keessatti kutaa magaalaa kana keessatti akka darbuu danda'uuf qooda isaanii baachuu akka danda'aniif dursinee dammaqsuudhaan hojii isaanii cimanii akka hojjetaniif taasisuuf. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kutaa magaalaa Lugoo obbo Eebbisaa Badhaadhaa gama isaaniin caasaaleen nageenyaa ayyaanota kabajamanii fi sagantaalee qophaa'an maraaf qophii gahaa taasisuu himaniiru. Caasaan nageenyaa kenna hojii boonsaa hojjetaa tureera. Caalatti sababa ayyaana kanaatiif sababa waltajjii kanaatiif sababa ayyaana Irreechaa ayyaana Masqalaatiif maal hojjechuu qabna akka jedhu sanaadhaaf akkuma beekamu biyyi keenya ammatti rakkoo keessoo fi rakkoo alaa waan qabduu fi rakkoo keessoo kana akkamitti qulqulleessuu dandeenya loote galtuu akka aba'oo shanee seelii shanee kan akka finxaalayii yookaan jaawwisaa jennu kana isaan kana qulqulleessuu caasaan keenya akka qabu kallattii kennineefii jirra. Kunis caalmaatti milkaa'uu akka danda'u jiraattota waliin hojiin qindoominaan akka hojjetamu hubannoon bal'aa uumameeras jedhan. Hawaasni keenya ammatti baay'ee fooyyeedha jechuudha. Gaafa taateen gaafa ta'u halkanaa ta'u guyyaa yaa ta'u daddafee informeeshinii sibiraan gahuudhaaf alaarti ta'eera jechuudha ammatti baay'ee fooyyaadha. Fakkeenyumaa fi halkan sa'aatii 8tti taatee wayii ta'e yoo ta'e qaamni lama sadii dafee kan si bilbilu jira jechuudha. Kanaaf caasaan nageenyaa keenya iddoo eegumsa dhaabbii bakka bakka irraa iddoowwan eegumsa dhaabbii baay'ee qabna. Isaan keessatti bakka sanirraa humna gara sanitti darbachuudhaaf karaa salphaa ta'een hawaasni keenya caasaa nageenyaa wajjin hidhata qaba. Hawaasni bakkeewwan rakkooleen nageenyaa mul'atanitti hatattamaan eeruu kennuun gahee isaanii baachuu qabu kan jedhan ammoo hooggantuu qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Lugoo Komaandar Taantuu Iteenesh Darrasaati. Uummanni ofiin of akka eegu kana yoo jennu ofiin of eeguu jechuun tokkoffaa kireessaaf kireeffataa irratti hojii hojjechuudha. Odeeffannoo sassaabuudha. Kireeffataan maaliin kan kireeffate sun eessaa dhufe maal hojjeta eessa oola eessa bula isa jedhu kana adda baasee qulqulleessee odeeffannoo caasaa nageenyaadhaaf kennuu akka danda'u. Akkasumas waan ariitiidhaan deebii argachuu qabu yoo ta'e immoo hatantamaan caasaalee nageenyaa keenya iddoo hundumaa jiran waan ta'eef tajaajilli poolisii hawaasaa gaachanni sirnaa paatroolii daawwii akkasumas minishaan poolisiin qindaa'ee kan hojjetu waan ta'eef qaamni siyaasaa fi qaamni nageenyaa kun qindoomee hojii hojjechaa jira waan ta'eef rakkoo tokko malee rakkoo kana hiikuu akka danda'u wal hidhatee hojjechuu akka danda'u. Ayyaanonni fi sagantaaleen akka magaalattiitti qophaa'an hundi nagaan kabajamanii akka xumuraman taasisuuf gama hundaan qophii ta'us miseensonni caasaalee nageenyaa tokko ABS'tti himaniiru. Baay'ee qophiidha maaliifi kanaan durattis leenjii garaagaraa fudhachuudhaan caasaan kun akkasumatti kan walitti qabame oduu hin ta'in leenjii garaagaraa fudhachuudhaan nageenya jechuun maal jechuu akka ta'e qaamni nageenyaa maalidha nageenyi kan eenyuti kan jedhu kana nageenyi ofumarraa ka'a anumtuu nagaan jiraachuudhaaf biyyi nagaa ta'uu qabdi magaalaan ani keessa jiru nagaa ta'uu qabdi safarri koo nagaa ta'uu qaba kanaafuu anumtuu nagaan barbaada animmoo nageenyan barbaadu sanatti amanee yoo fudhadhe nagaa magaala keenya nagaa aanaa keenya nagaa kutaa magaalaa keenya nagaa biyya keenya eegsisuu irratti qophii qaba caasaan kun. Hawaasa wajjin qindoomnee hojjechuufi ummanni magaalaa Adaamaa nama rakkisu. Ummanni magaalaa Adaamaa kan galeef keessaa'uu ergaa keenya waan fudhataniif ani baay'een isaan jaaladha baay'een isaan kabaja waanan jedhuun uummata kiyyaanii nageenya magaalaa keessanii akkuma kaleechaa maqaa keechan eegadha. Nu faanaa dhaabbadhaa baatii hojjedhaadha. Anuu urmiin nan daangessine dubartummaan nan daangessine kinoo bayeetan uummata kiyya wajjin dargaggoo wajjin dubartii wajjin dhiira wajjin hojjechaa jira isinis nu cinaa dhaabbadhaadha.